Tuni arsi dhala arsii jechuun collee nama takka jaalatan nama jibbuu hin beekanii isiidha je'eetuma warra gosaati jira. Tun cufaatu warra rakkoo qabdi jechuu kiyyaa miti baran. Isinii galaami adii fedha? Laa rakkoo miti. Yoo callaa qabaattees bareedina qabaattees gosaafis rakkoon qabu. Garuu laal irra caalaan khalqii sallallahu alaihi wa sallam fadfar bidaati diin fadfar milkaawi fadfar filadhu bidaati diin saahibattii diinii filadhu taribati yadaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu baleegi baga jiraatani kam jirtan hundi keessan baga jiraattan alhamdulillah jiraatu mataatu irra caaltudha. Alhamdulillah waan dhufu hundattuu shukrii godhuu rabbiin galatoomfachuu waan baay'ee jaalatamaadha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salawatu wa salam. Amri jabatun dari kalafusu amri undang kalafusu rabu rabu dukkan atau nabi sallallahu alaihi wasallam. Yoo dhugaan deemuu kaate adeemsa kaayyoo biraa osoo deemsan eegaliin waan beekuu qabdu jira. Erga deemuuf ol kaate hin ilaalin boodarraa aasaaf ololli namaa si hanqisa qoodarraa. Silas guddinni kan kee diinatti keetiif yakka ati hin dhaabbatin aga geessutti bakka yaadde gahuudhaaf sosochoosi miila kee jechi namni siin jedhu sin harcaasin miira kee. Olola namaaf jettee hin millatin dingataa tarii yoo tamante kaayyoo keerraa si gataa. Ololli bitaaf mirgaa sitti dhufus qaraanii ati dhugaa kee malee garuu hin deemin dharaanii. Yoo tokko qalbii kee cabsee jiraatte illee qaqamaa ati dhugaa qabaannaan guyyaa tokko bagamaa. Kanaaf ati dhugaabdii dhugaa kee irratti dhiigi haga kaayyoo kee guuttattee bakkaan geessutti fiigi. حبيبي اسمعني دقيقة يا حبيبي، سؤال بس. أمس أنت صمت وقمت وبدأت تقرأ القرآن وتتقرب لله. طيب السؤال هنا اللي بسألك إياه، كيفك اليوم مع هذا؟ كان رفيقك في رمضان، اليوم هو